Salamoon eenyurraa dhalate? Salamoon gaa'ila seera qabeessarraa dhalate ilmi Daawit. Salamoon eeyyan gaa'ila seera qabeessaan dhalate isintu maqaa isa balleesse malee. Isintu maqaa isa balleesse malee inni seera qabeessaan. Laa qoy qabaafne dubbifanna. Macaafa qulqulluu keessatti Salamoon kan inni dhalatee gaa'ila seera qabeessa keessatti utuu hin taane gaa'ila seera qabeessa hin taane keessatti. Wallahi irratti jibdan rabbiin isa qulqulleesseera. Rabbi qur'aanaan akka inni ilmoo qulqulluu ta'e ragaa isaa ba'ee jira. Isin garuu irratti sobdaniitiin jirtan. Rabbiin ammoo isa qulqulleessee jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi qur'aanaan isa qulqulleessee jira. Qulqulluu akka ta'e rabbiin nu himeetiin jira. Daawit illee waan isin jettan sanarraa qulqulluu, Solomoon illee qulqulluu. Ta'aala Allahu an ifkikum. Rabbiin illee qulqulluu, nabiyyoonni isaallee qulqulluu. Warri isin irratti kijibdan hunda rabbiin qulqulleessee jira. Haaroon illee kanaafi wanta macaafni qulqulluun jedhuun fudhattu jechuudha bari. Soba waa'ee Daawitii fi waa'ee Solomoon irratti wallahi wa billahi kijiba guddaatu irratti kijibame. Rabbiin qulqulleesseetiin jira. Nabiyyoonni rabbii in sagaagalan. Sagaagalummaa illee irraallee qulqulluu. Yoo nabiyyiin rabbiin ergate kan sagaagalu ta'e maal godhuu ergamee jire? Waaqayyo akka sagaagalummaa nama barsiisuuf addunyaa irratti erge. Sagaagalummaa keessaa nama akka baasuuf bar nabiyyoonni yookaan ergamoonni kan ergaman namoonni sagaagalan abboommi Waaqayyoon uummata barsiisuuf warri sagaagalummaa irraa akka qulqullaa'uuf warri halaleen haleelummaa isaarraa akka qulqullaa'uuf jecha Waaqayyo ergamoota erge. Deebisee ergamoonni Waaqayyo lafarratti ergan yoo kan sagaagalummaa uummata keessatti dalagan taatan ergamummaan Waaqayyumatu sagaagalummaa lafarratti babaay'ise ta'a jechuudha. Kanaaf wanni sun rabbiin isaan qulqulleesseetiin jira. Solomoonin illee akkasumallee Daawitiin illee rabbiin qulqulleessee jira. Dabalataan Haaroon illee isin waaqolii tolfamaa akka waaqessaniif uummata tolchee waaqessa kan jedhamee seera bo'oo keessatti dubbatamellee sunillee kijiba rabbiin qulqulleesseetiin jira. Inniyyuu warra kanaafuu nabiyyoota isin maqaa balleessan guutuu rabbiin quraana keessatti nu himee akka isaan wantoota isin dubbattan irraa qulqulluu ta'an rabbiin nu himee jira. Rabbis waan akkanaa macaafa akkanaa barreessee isinitti hin kennin. Rabbis waan akkanaan dubban hafuurri qulqulluun illee nabiyyoota maqaa balleessu wayii hafuurri qulqulluun akkanaa wahiyyuu hin jiru. Waan namni jibbanna irra qabu irratti odeesseedha. Walii galatti. Bata nabiyyoota jibbansa nabiyyootaatiif jecha waan namni irratti odeesse. Ishi abdii koo baay'ee gaariidha. Baay'een isin jaalladha. Garuu macaafa qulqulluu jechuun maqumarraa yoo hubanne maal jechuudha? Macaafni qulqulluu yaanni achi keessa jiru qulqulluu miti jechuudha. Yaanni achi jiru tokko qulqulluu osoo hin taane wanni qulqulluun illee achi keessa jiraachuu mala hin jira. Garuu macaafni sun immoo maqaan isaatii fi yaanni achi keessa jiru tasumallee ta'ee waliin simatu. Yaanni achi keessa jiru. Yaan immoo waan sittima. Abdii koo baay'ee gaariidha. Ani yaanni kee sirriitti naaf hubatama. Garuu wanta ati beekuu qabdu dhugaa dubbachuuf kuni anaaf si gidduutti amma haasofni ta'u namoonni haga kanaa 700 olii nu dhaga'aa jiran kuni dhimma jireenyati malee dhugaa dubbachuuf dhimma tokko mo'atee itti badhaasa fudhatu miti. Wanta ati beekuu qabdu. Anamma bakka ati itti na amansiistutti dhugaa dubbachuuf nama maaliif lubbuu oolfachuuf miti kanan nagaa jiru waan baay'een barataa jira yeroo isin jettan. Atis immoo waan kana kan nagaa jirtu barataa jirtu hundi keenya warri nu dhagaa jiranis lubbuu isaanii oolfachuuf. Macaafa qulqulluu keessatti Salamoon mootichi gaa'ila seera qabeessa hin taane keessa kan inni dhalate. Kana jechuun garuu xuraadha jechuutu hin taane Waaqayyo waan kana godheef qaba. Wanti dogongora nutti fakkaatu hundumtuu waan ta'eef waan nu barsiisuuf caafame. Phexros isa lammaffaa boqonnaa 2 fudhattee yeroo dubbiftu Phexros maal jedhee dubbata? መጽሐፍ ቅዱሳችን የተጻፈው ለትምህርታችን ነው ጀ መጽሐፍን ቁልቁሉን kan inni barreeffame nu barsiisuuf jedhe. Amma Salamoon gaa'ila sirrii hin taane keessatti dhalachuun isaa namni achirraa waan baay'ee akka hubatuufi malee wanti achi keessa jiru hundumtu karaa poozitiiv ta'een wanta ilaalamu jechuu miti. Salamooni Daawit haadha manaa utuu qabu dubartii tokkotu isheen dhagna dhiqattu argeedha. Macaafni qulqulluun macaafa qulqulluu walakkaa fudhannee walakkaa dhiisuu hin dandeenye. Dhagna lagatti utuu dhiqataa jirtu argee naa fidaa jedhee jedha. Ishee wajjiniin Daawit hin dogongore. Abbaa manaa ishee iyyaafatees gara lolaattiin ergee jedha. Yeroo sana Filisxeemii fi Israa'el wal lolaa turan. Duulatti iddoo lolaatti ergee abbaan manaa ishee akka inni achitti du'u godhee inni immoo haadha
haadha manaa isaa fuudhe jedha. Isa booda haati manaa sun hin deesse fi mucaan inni dhukkubsate inni hangafa hin du'ee jedha macaafni qulqulluun. Gaafa inni du'u hunda'u macaafni maal jedha? Daawit mootichi baay'ee dhukkubsachuu mucaatiif gaddee nyaata didee daara uffatee Waaqayyoon kadhataa ture jedha. Otuu Waaqayyoo kadhataa jiru hojjetaan Daawit tokko dhufee maal jedheen jedha? Mucichi boqatee jira amma ka'ii uffadhu nyaadhu jedheen jedha. Daawitis ka'ee jedha. Kana booda natu gara mucichaa dhaqa malee mucichi deebi'ee gara koo waan hin dhufneef waa'ee maaliitiifan gaddaree jedhee ka'ee dhiqatee nyaate jedha. Ammallee nuti akka kiristaanatti warra gaddaa warra nama du'ee yoo dhaqu sagalee kanaan nama jajjabeessin. Situ gara isaa dhaqa malee inni gara keetti hin deebi'u jajjabaadhu kan jennuun Daawit dubbii kana kan dubbate. Isa booda Daawit mucaa lammaffaa Salamoonin argate. Salamoon garuu fayyaa dhalate. Aangoo abbaa isaatu kan dhaale Waaqayyos gaara Gibe'oon jedhamutti mootota isa jalqabaa boqonnaa 3:2 irratti qalma horii 1,000 Waaqayyoodhaaf aarsa dhiyeessee Waaqayyo ogummaa kenneefi aangoo abbaa isaa irraa fuudhee kan biyya bulcheessu. Ismaa'eel gaa'ila sirriidhaan alatti dhalatus Waaqayyo garuu eebbisee jira. Garuu mucichi kan dhalate gaa'ilaan alaa jechuudha. Akkasitti qabatamuutu irra jiraata. Ammoo gaaffii koo duraatti na deebisuu jirtaayyee. Sagaagalummaadhaan dhalate? Ati jedhii nu garuu akkasitti fudhanna sagaagalummaa otoo taane gaa'ilaan ala. No, ofii keetii dhaqxee tuqxee kaatee ati jedhi wanni naan jettu hin jiru. Erga kana jettee gaa'ilaan ala dhalate jechuu yeroon siin jedhu sagaagalummaadhaan dhalate ree. Ofii keetii dhaqxee waan arrata natti biidhaan cufee bira dabarfadhe deebitee tuttuquu jirta. Hayyee waan siin jedhu inni sagaagalummaadhaan dhalate ree. Ismaa'eel gaa'ila sirriidhaan alatti dhalate. Abboo sagaagalummaadhaan dhalatee siin jedhe gaaffii. Isa akka aadaa biyya keenyatitti namni alatti dhalate maqaa qabu sanaan dhalate. Ayyee. Sagaagalummaadhaan dhalate kan jedhu dhagaa naa kenne. Yalla. Macaafni qulqulluun akkanatti lafan kaa'u. Lafan kaa'u taanaan waan macaafni qulqulluun lafan keenya maaliif ofirraa dubbattare? Wanta macaafni qulqulluun lafa kaa'ee kunuumu sitti maan jira kana. Jecha ati jette kanaan immoo macaafni qulqulluun lafan kaa'u ka'a. Macaafni qulqulluun bara afaan Oromiffaatiin hin barreeffamne. Baqa wanta akkasii gaafadha. Daawitiin Waaqayyotu ergema Waaqayyoon ergine. Eessatti? Raajiidha moo raajii miti inni? Daawit raajiidha. Raajiidha. Raajii sobduudha moo raajii dhugaati? Raajii dhugaati. Waaqayyo isa kaaseemi? Eeyyee hin dibame karaa Saamu'eel. Okay, Waaqayyo akka inni maal ta'uuf isa kaase? Akka inni saba Israa'eliif mootii ta'ee bulchuuf Waaqayyo isa dibe. Mootii ta'ee bulchuuf. Akka karaa sirriitiin saba bulchuuf moo akka isaan balleessuuf isa kaase? Isa dura Saa'oltu karaa sirriin bulchuu didee Waaqayyo Saa'oliin tuffatee aangoo Saa'ol irra jiru sana karaa Saamu'eel raajichaa Daawitiif kenne. Tole waan gaarii. Eshi Waaqayyo raajii tokko gara saba tokkootti gaafa ergu jallataa ittiin qajeelchuuf moo qajeelaa ittiin jallisuuf? Waaqayyo takka namatti amaneen beeku. Gaafa mootii tokko dibu mootichi sun waa sirriis hojjechuu danda'a. Deemsee immoo aangoo isaatti hirkatee waan hamaas hojjechuu danda'a. Namoota kana godhanis baay'ee immoo argineerra macaafa keessa. Hafuura Waaqayyootiin gaggeeffama moo hafuura seexanaatiin gaggeeffama? Akkuma kun amma anaa kanadha. Amma anuma kana fudhadhu laa. Akkuma kiyya kanadha. Yeroo hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamee waan gaarii godhu jira. Yeroo immoo dogongoree waan hamaa godhu jira. Alo. Ati raajiidha? Jechuun bari kanasiin jechuu barbaade namuma akka keenyaa kanaasiin jechuu barbaade. Raajii miti. Ati ofii keetii raajii moo raajii miti? Jechuun amma ani kanasii itti himaa jiru siif hin galle bari. Daawit namuma akka kiyyaa nama akkasitti haasa'u kana ta'an. Ati raajii moo raajii miti? Ani amma raajii miti. Raajii miti. Isaayaas Daawit immoo raajiidha miti? Daawit raajiidha. Tole, raajii hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamu moo kan hafuura seexanaatiin gaggeeffamu inni? Raajonni isa duwwaa utuu hin taane raajiin macaafa qulqulluu keessa jiru. Kan nama biraa haasaan kan Daawit qofa si gaafachaa jira. Daawit deebisaa jira. Okay. Laa abdii koo wanti siif hin galle jira.
Raajiin macaafa keessa jiru kamiyyuu kan hin dogongorre tokkollee hin jiru. Ani Daawit qofa si gaafachaa jira. Daawit raajii hafuura waaqayyootiin gaggeeffamu moo kan hafuura seexanaatiin gaggeeffamu? Raajiin bakki itti hafuura waaqayyootiin gaggeeffame jira, bakki itti hafuura seexanaatiin gaggeeffame jira Daawit. Kanaafuu Daawit hafuura waaqayyootiif hafuura seexanaatiin illee ni gaggeeffamaa jechuudha. Amma yeroon hafuura waaqayyootiin gaggeeffamu jira. Yeroon immoo kufee, yeroon cubbuutti kufee hafuura seexanaatiin immoo gaggeeffames jira. Kanaafuu inni raajii waaqayyoo duwwaa osoo hin taane raajii waaqayyoof raajii seexanaati jechuudha inni. Yeroo tokko ni mitika. Yaa jechuun akkuma ta'e yeroo tokkottis lamattis haa ta'u inni raajii waaqayyootiif kan seexanaati jechuudha. Akkas jechuun dandeenyu ka. Akkas jechuun amma Daawit Waaqa hafuura waaqayyootiin ni gaggeeffama, hafuura seexanaatiin ni gaggeeffama. Kanaafuu raajii waaqayyootiif kan seexanaati jechuudha inni. Isa qofa miti namni kamiyyuu akkasuma waaqayyoodhaan ala jechuudha. Kan nama kaanii rakkoon qabutti deebina. Amma kan Daawit si gaafachaa jira. Daawit raajii waaqayyootiif kan seexanaati jechuudha. Daawit bakki inni itti dadhabee seexanaan gaggeeffame jira, bakki inni itti immoo hafuuratti cimee gaggeeffama hafuura waaqayyootiin gaggeeffame jiraan jedhe. Okay, kanaafuu inni raajii kan lamaaniiti, kan waaqayyootillee kan seexanaatillee. Gaarii. Eshi waan Yesuus raajii dubbate moo hin dubbanne inni? Dubbateera. Silaafuu inni raajii kan seexanaaf kan waaqayyooti. Hafuura waaqayyooti immoo hafuura seexanaatiin gaggeeffamee dubbate yeroo sana. Hafuura waaqayyootiin achitti gaggeeffamee dubbate. Ragaan ati qabdu maali? Silaa hafuura lamaanuutu ni gaggeeffama. Kan waa'ee Yesuus inni dubbate raajii hafuura waaqayyootiin gaggeeffamuu isaatiif ragaan ati qabdu maali? Baay'ee gaariidha, na dhaga'i kaasitti hima. Na dhaga'i sirriitti asitti hima. Innumti Daawitiif aangoo kenne suni jalqaba innumti Daawitiif aangoo kenne suni amma sirriitti achirraa si hubatama. Waa lama duwwaas. Kan namichaa dhiisi, kan namichaa dhiisi, kan namichaa dhiisi. Kanuma Daawit. Kan lamaanittu siin dhufa. Maal kan Daawitis lakkoofsan qabuun bakki itti Daawit kufe baay'eedha. Daawit barbaay'ina araara waaqayyootiin jiraate malee iddoon Daawit harka waaqayyootirraa kufe baay'eedha siin jedhaa jira. Amma akkan inni dogongoru. Ammaati ani karaa sirriirraa akkan jirutu hin beektu akkan inni dogongoru maaf na goota. Amma bar wanti nan haasa'aa jiru sirriitti siif ifee jira. Garuu kanatti barbaaddu akkanani waan sirrii kana haasa'utu hin taane akkanani waan dogongora haasa'udha. Isa kanarraa immoo jireenyi hin baratamu dhugaa dubbachuuf. Namni jireenya barachuudhaaf inda'umati karaattuu na deebisuu qabda. Ammaati karaarra na jallisaa jirta. Ana duwwaa miti. Namoonni dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo isa jiraatan yeroo si hubachiisan karaa isaanii sana sirrii akka ta'e gaafa hubattu karaa sanarraa maaf maqsita. Kanaaf ammaanis kanan sitti himaa jiru. Saa'ol inni isaaf aangoo kenne sun fakkeenyaaf na dhageeka. Saa'ol inni isaaf aangoo kenne. Saa'ol hin dhiisi rakkoon qabu itti deebida. Saa'ol irraallee ni haasofna rakkoon qabu macaafa jira. Intiraa keessatti dubbatameetiin jira. Waa'een isaanii sirriitti dubbatameetiin jira. Seerota keessatti Saamu'eel keessatti dubbatameetiin jira. Seenaa keessatti illee seenaa biraa keessatti illee waa'ee isa sana itti deebina. Daawit gaafa raajii dubbatu. Gaafa raajii waa'ee Yesuus faa dubbate silaa hafuura lamaan gaggeeffama seexanaa fi akkasumallee kan waaqayyootiin. Kan waaqayyootiin dubbate moo kan seexanaatiin dubbate hafuura waaqayyootiin dubbate waa'ee Yesuus kan raajii dubbate maaliin beektaadha amma gaaffii. Eshi lamaan isaa sitti hima. Kan hafuura waaqayyootiin dubbate bakka isaa kan hafuura seexanaatiinis immoo gaggeeffame bakka isaa barbaadde. Akkamitti gargar beektaadha gaaffiin. Gargar eshi dhaggeeffadhu ka. Faarfannaa Daawit 89 lakkoofsa 20 irratti dubbiin sagalee waaqayyoo waa'ee Daawitiif yeroo dubbatu Daawit garbicha koo nan argadhe dibata koo isa qulqulluudhaan isa nan dibe jedhee dubbata. Daawit nama qulqulluu ta'uu inda'uun maal jedha? Diinonni isa gabbarsiisuu hin danda'an kan isarratti ol jedhu hundumaa gadi nan deebisa, diinota isaa nan salphisa jedhee waa'ee Daawit dubbata. Iddoo kanatti macaafni qulqulluu waa'ee Daawitiif kan inni dhugaa ba'u Daawit gaggeeffama hafuura qulqulluu dhugaatirra jiraachuu isaati. Tokko kana naa qabadhu. Daawit iddoo kanatti nama sirriidha anaa jettee fudhattamii. Gaara ba'ee garuu achi gadee yeroo ilaalu dubartii ishee laga keessatti qullaa ishee dhagna dhiqattu sana yeroo dhagna ishee ilaaletti garuu Daawit gaggeeffama hafuura hamaatiin ija ejjummaatiin ishee ilaalee dogongore. Iddoo kanatti Daawit seexanaan gaggeeffamee jenna. Iddoo waan gaarii godhee qajeelfama waaqayyoon hojjetetti immoo Daawit waan gaarii godhee jennee akkasitti hubannanu. Waan hojiirraa sin gaafanne yaa abbaa firrisaan
Ani kan si gaafadhe raajii dubbachuu keessatti si gaafadhe malee waa'ee hojii keessatti si gaafachaa hin jiru. Yeroo raajii dubbate, yeroo raajii waa Yesuus fa'aa yeroo dubbate hafuura waaqayyootiin moo hafuura seexanaatiin geggeeffamee dubbate maaliif beektaadha gaaffiin koo. Waa'ee dhufaatii dhalachuu Yesuus namni hafuura seexanaatiin geggeeffamee dubbachuu hin danda'a. Ati baruu hubachuu hin dandeessa kana. Hin danda'a? Akkamitti hin dandeenye? Daawit waa'ee dhufaatiif dhalachuu Yesuus Kiristoos macaafa isaa keessatti yoo raajii dubbate hafuura seexanaatiin geggeeffamee dubbate miti hafuura waaqayyootiin geggeeffamee dubbate. Maaliin gargar beektaadha? Maaliin gargar beekta yeroo inni hafuura gaafa dhaqee gaafa waa Yesuus dubbatu maaliin beektaadha? Wanti inni